Yesus waaqa kadhachaa bulee moo kadhachaan bulle? Kadhachaa buleera namummaa isaatiin kadhate garuu waaqummaadhaan abbaa wajjin wal qixan. Siin gaafadha. Ati namummaa keetiin Yesus kadhattamo Waaqayyo abbaa bicha kadhatta akkuma Yesus. Garuu kadhacheeras. Yaa fadhi. Yesus yeroo sanitti gara gaaraatitti ol bahee halkan guutuu eenyu kadhachaa bule? Abbaa isaa sana kadhachaa ture. Akkasii abbaan jedhu okay Waaqayyo. Yesus waaqa moo waaqaa miti? Yesus waaqa. Waaqni waaqa kadhatu qaba halkan guutuu waaqni waaqa waaqessu qaba. Waan jedhe Yesus Kiristoos abbaa hafuuraa ni qabaani. Abbaa hafuuraan qaba Ustaaz. Goobas waliigalle anis arge wangeela irratti fudhadhe waliigalle dhuga dubbatte eebbifame. Abbaan hafuuraa san anaafeetiifis abbaa hafuuraa ta'a miti. Abbaa waaqa keenya inni. Goobas hayyee abbaan hafuuraa san Yesuusiif hoo maal ta'a? Yesuusiif abbaadha. Waaqan ta'uufi? Hin ta'uuf waaqa. Yoo waaqa naa ta'a jedheen fudhattaa? Hin fudhadhuun. Hayyee nagatti galatoom. Didena ayyee jara. Gaaffiin qaba gaaffiin naa deebisaa sinis gaaffiin qaba. Gaaffiin qaba. Nama wangeela fudhatu gaaffii kana deebisu qofaan barbaade qoy. Yoo namni gaaffii kana naa deebisu jiraate waan dhibba gaafata. Yoo wangeela kan fudhatu wangeelaan fudhatu akkamitti quraana kiyya fudhattaati? Dhaggeeffadhu. Yesuus waaqaan qaba. Abbaan san waaqa Yesuusiif hin taamoon ta'u. Abbaan Yesuusiif waaqa taamoon ta'u. Waaqan ta'u. Okay, ragaan sii kanna waaqa abbaan waaqa naa ta'a yoo jedhee ni fudhattamuun fudhattu. Ragaa kana fudhachuu hin danda'u Ustaaz. Laa ilaaha illallah. Dubbi Yesuus Kiristoos ni soba. Wangeelli ni soba. Hin sobu wangeelli Yesuus hin sobu. Goobas Yesuus waaqaan qaba yoo jedhe ni sobee moo dhuga dubbate? Namummaa isaatiin yoo jedhan ta'a garuu waaqummaa isaatiin dubbachuu hin danda'u. Namummaa isaatiin jechuu danda'a. Nama guutuu waaqa guutuudha waan ta'eef deebiseeraan kanan. Akkuma fedhetti yoo jedhe waaqa fadhu namummaadhaan waaqaan qaba yoo jedhe galgala kanarraa Yesuus Kiristoos nama malee waaqaa miti jettee ni fudhattaa waaqaan qaba yeroo jedhe. Jecha kana namummaa isaatiin jedhe yoo ta'e nan fudhadha garuu waaqummaa isaatiin jedhe taana hin fudhadhuun. Inni nama guutuu waaqa guutuudha waan ta'eef. Okay, namummaa isaatiin jechuu danda'a garuu waaqummaan jechuu danda'u. Yeroo Yesuus waaqaan qaba jedhe uumaadha taamoo uumama taa'ayyee. Namummaa isaatiin jennaan uumama. Waaqummaa isaatiin kana jala mureen jedha Ustaas jechuu danda'u. Hayyee waan sin jedhu Yesuus uumaadha moo uumama? Yesuus uumaadhaam duriyyuu sagalee ture abbaa bira ture inni sagalee rabbiiti dhaggeeffadhu Yesuus. Uumaadha siin jette. Tole yoo waaqayyoon qaba jedhe uuma taami? Waaqayyoon namummaadha yoo jedhe waaqa ta'anni namummaadha jechuu danda'a garuu waaqummaadha jechuu hin danda'u. Uumama taami yoggus? Okay, wangeela Yohaannis. Wangeela Luqaas 6:12 dubbisime. Luqaas 6:12 qofa kanaa tura al tokko taragaggaatti Luqaas. Daa'imni illee Amen. Nama wangeela fudhatu. Yaa Rabbi nu qajeelchi. Wayyoo. Phexros mataatee mati kan waaqa. Amen yaa Rabbi. Allahumma hadi haa'ulaa'i. فإنهم لا يعلمون. يا ربي نكتيل شيء يا ربي أكتيل. ميكا لوكاس ميكا أستاذ. جاها كل لما. بكم تي ميكو أتي بكم هذا كوي بكم تي ميتي كوي بكم هذا. جاها كل لما. كاس. جاها كل لما. يا روسنا تيسوس غارات أولبي. Achitti halkan guutuu cabule. Maal godhaa bule? Barii
Waaqayyoon kadhachaa bule. Maal godha? Waaqayyo kam kadhachaa bule? Abbaa. Waaqayyo kam kadhachaa bule je Waaqayyo jedha. Waaqayyo abbaa dhaka. Abbaa rabbi tokkicha sanu jettanii dhaka. Okay, kanaaf Yesuus waaqa waaqessuu qabaa jechuu miti. Waan isatti dhufaaru sana namummaa isaatiin sodaateera. Yeroo isaati. Garuu kadhacheeras. Yaa fadhi. Yesuus yeroo sanitti gara gaaraatitti ol bahee halkan guutuu eenyu kadhachaa bule? Abbaa isaa sana kadhachaa ture. Abbaan jedhu okay Waaqayyo. Yesuus waaqa moo waaqaa miti? Yesuus waaqa. Waaqni waaqa kadhatu qaba halkan guutuu waaqni waaqa waaqessuu qaba. Namummaa isaatiin yeroo sana kadhateera. Hin jedhu namummaan hin jedhu. Yesuus halkan yeroo sanitti gara gaaraatitti ol bahee halkan guutuu salaatul layli jechuun salaata halkanii halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bule jedhe. Waaqa Yesuus waaqa. Yesuus waaqa. Kanaafuu Waaqayyoon kan kee waaqa kadhachaa bulu qaba jechuun halkan guutuu waaqa lammaffaa jira jechuudha. No, waa'ee macaafa qulqulluuyyuu hafuura qulqulluutti amanan hafuura qulqulluu namaa eega malee sammuu foonii kana namni bira ga'uu hin danda'u tasuma. Afaan Oromooti Yesuus waaqa kadhachaa bulee moo kadhachaa hin bulle? Kadhachaa buleera namummaa isaatiin kadhate garuu waaqummaadhaan abbaa wajjin wal qixan. Siin gaafadha. Ati namummaa keetiin Yesuus kadhattamoo Waaqayyo abbaa bicha kadhatta akkuma Yesuus? Ani fedhaa ilmaatiin an abbaa kadhadhan. Waan jedhe Waaqayyoon Yesuus kadhachaa bule. Karaa ilma kootiin natti kottaadha waan ta'eef. Fadhi Yesuus Kiristoos Waaqayyoon inni kadhachaa bule Waaqayyo abbaa bichaadha moo qaama biraatti dabaleeti? Waaqayyo abbaa kadhachaa bule. Goobas abbaa bicha. Atoo Waaqayyo abbaa kadhachaa bule abbaan immoo karaa ilma isaatii kana sagalee namaa fuudha. Yesuus Kiristoos jannatatti galchuu yoo barbaade illee karaa ilma isaatii isa jaallatee lafa gaaratti kenne. Yesuus Kiristoos si barsiisuudhaaf halkan guutuu abbaa ilma hafuura qulqulluu waliin kadhate moo abbaa bicha kadhate? Abbaa kadhate garuu karaa ilma isaa kana abbaa kadhatan harrayyuu sababaan isaa karaa ilma isaa kana dhaga'ama dubbii. Fadhii kan natti samana abbaa kooti samana inni karaa dhugaa jireenya bara baraati waan si gaafadhe Yesuus Kiristoos waaqa tokko bicha waaqessaa ture moo Sillaaseedha? Inni ofiiyyuu Sillaasee keessa jira gaa'ii abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadeen waaqa tokko waan ta'eef abbaa isa ergi namummaadha kana. Okay, Yesuus Kiristoos if kadhate. Namummaa isaatiin abbaa kadhate ree? Abbaa kadhate namummaa isaatiin. Ofii isaatiif sagade. Ofii isaatiif ofiif sagade. Of kadhate moo Waaqayyo abbaa qofaan jedhe? Hin saganne ofiif. Maare okay Yesuus ofiin abbaa kadhate ofiin kadhate. Hafuura qulqulluu abbaa qofa. Atoo maaliif Waaqayyuma tokkicha Yesuus kadhate tokkicha abbaa qofa maaliif siifi Yesuus kadhaa keessan waaqumma akkaataan Yesuus itti barsiise akkaat itti kadhattu kana miti maaliif abbaa duwwaa hin kadhanne atoo abbaa duwwaa Yesuus Kiristoos waaqessaa bule halkan guutuu